بقى طبقين أنا بتشم جوار من قستي ولا البياس يا رك بعد كونه عندني ما استوى لنقراችሁ ጨብሴ ብለችሁ ወርባዳ ሮባ ከሰ ሮባ ሩከሰን ቦሌቲ ጎሞ አምሪ ኢንቃዳና ከበጀምቶ ተርዶፍቶታ ኪያ ቪዲዮ ቶርባን ከን ሶሻል ሚዲያ ረት ሃሳቴ ሶሻል ሚዲያ ራሳ ጅሩን ወልት ዴብኔ ጅራ አከስመስ ቪዲዮ ነመ በሸነንሲሱ ነመ ቦርሱ ስንጅራ አንገዱማት ተነፋና ቱራ ነሞኒ ማቲን ተን ማቲ ታ ዩቲዩብ ቻናሊ ከና ሼር ጎዳ ሰብስክራይብ ጎዳ ላይክ ጎዳ ኡልፋዳ akkasumas like godha yaada keessan kamiyyu yaada qabdan kamiyyu commenti ratna barreessa gara videotti sini mo anta nisitti madeeran fadde maalidha obboleessa keen jaalladhe dhuga wow bravo reddiso yokkatti namatti tolu dubartoonni akkanatti wali jaalatu warri dhiiraa hoo mee haa ilaallu warri dhiiraa man kami agara gerta durate kuno ji wante sitti made sodade nattimo mali wala boleti keen jaalladhe boleti gomo amri inqadana kana yeroo baay'ee na ajaa'ibsiisee jira wanti akkanaa kun jechuudha warri dhiiraa maaliif waliin jaalatu maaliif walitti naaf Nigafan heerumu umrii 16 heerume biyya kana yeroon deemu umrii 13 yani processni xiyyeedhume deemeen jira underage heerume underage ilmaan dhalee waggaa 18 gaditti heerumtee ijoollee horattee jitti ishee qofaa miti dubartoonni hedduu biyya keenya keessatti jechuudha waggaa 18 gaditti heerumanii ijoollee godhatanii hattuu viidiyoo yeroo hattuun waraabamee jiru mee haa ilaallu hanga dhumaatitti akkamitti akkatu jechuudha seenee kaa kunoo gara meeshaatitti cabsee fudhachuu barbaada rooba keessa roobaa rukeessan mee hanga dhumaatitti ilaala waa inni godhu garanatti darbara konkolaataa iyyuu ol kaase ka baay'ee nama gaddisiisa laalamee fudhatee deeme kun hattuun yeroo meeshaa namaa hatu akkamitti akkatu argitanii miti baay'ee nama gaddisiisa keessa seenee meeshaa namaa yoo akkanatti fudhatee ba'u waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kaameratu waraabee jira viidiyoon itti aanus viidiyoo makanaan wal qabatee haa ilaallume inni kunis kaasuu barbaada kaasee ilaala akkatti kaasu Iddoo hojiitti yeroo hojii hojjettan yeroo nama keessummeessitan of eeggannoo guddaa godhuu qabdu viidiyoo kana irraa barnoota guddaa arganna jedhee yaada akkanatti meeshaa isin jalaa fuudhanii ba'uu danda'an waan ta'eef jechuudha kaameraan yoo waraabes faayidaa baay'ee qabu biyya keenya keessatti karaan nama kaameraan waraabe ittiin qaban yoo qaamaan arginee qabne malee karaa biraatiin qabuu waan hin dandeenyeef baay'ee rakkisaa waan ta'eef of eeggannoo godhuu qabna maqaa oromiyaa jedhu kana yeroo jalqabaatiif eenyuun moggaase gaaf tokkoffaa gaaf lamaffaa immoo kaartaa oromiyaa amma jiru kana eenyu boce salphaa fakkaata malee ulfaata yaali namatti dhufe yaali Ara lakkii hin beeku. Hin beektu maqaa oromiyaa jettu kana yeroo jalqabaatiif eenyuun moggaase beeku eshi kaartaa oromiyaa yeroo ammaa jiru kana eenyu boce ara beeku maqaa oromiyaa jettu kana yeroo jalqabaatiif eenyuun moggaase gaaf lamaffaan immoo kaartaa oromiyaa amma jiru kana eenyu boce Gaaffilee seenaa gaaffii salphaa fakkaata hanga ammaatitti namni deebisee hin jiru mee hanga dhumaatitti haa ilaallu deebisuu hin dandeenye namni hanga ammaatitti atoo namni deebisuu dhabaa Nam beeka ture irraan fadde maqaan isaa lammii oromiyaa waan taaneef yeroo baay'ee maqaa qabachuu hin dandeenye. Lammii oromiyaa maqaa oromiyaa jettu kana yeroo jalqabaatiif eenyu moggaase gaaf tokkoffaadha gaaffi lamaffaan immoo kaartaa oromiyaa amma jiru kana eenyu boce maqaa oromiyaa kan jedhu dhalataa oromiyaa moggaase maqaan isaa jechuun maqaa isaa beeku baadhee dhalataa oromoo keessaatti. Dhalataa oromoo moggaase
Deebii gaafii kana akkuma wajjin ilaalle hanga ammaatitti namni deebisee hin jiru salphaa fakkaataa hin ulfaata. Mee namoonni beektan koomentii irratti naa barreessame. ባት ከሆነ አንድ እኔ ማስታውሰው ልንገራችሁ። ወደዚህ ወደ ሰንዳፋ ሄጄ ነው ያው ጅዳ አካባቢ ማለት ነው። እሺ ሰንዳፋ ሄጄ እየሰራሁኝ ሰውየው 100 ብር አለው። ቀርሽ ዲባ እና እኔ 50 ብር ተሸልም ያለው እዚህ ላይ አንብሪ ሻንታ በዳ ካሜራ 100 ብሩን አወጣና 50ውን ወስዶ 100 አንደኛ ሸላሚ ሙደኖ አንዱ ዓለም ጎሳ ሙደኖ ባይኤ ነማ አጃብሲሱ ኤዶ ሲርባቲት ወልተጅራ ኦሶ ሲርባ ጅሩ ቀርሺ ሸንተማ በዳፈሜ ከለቸራ ቀባ እንጀዳ ጅራ ነምቺ ቶኮሞ ነባዳሱ ዳፍ ዱፌት ቀርሺ ዲባ ቀባ ቀርሺ ሸንተማ ከለቸ ከየረት አርጌት ሸንተማ ሰነራ ፍዳቴት ዲበሳነ መጣሴ ደሜጅዳ ሲሪዳ ኦፊሲስ ያዱ ቀባንተ ይፊ እኔ መቼም ጀዋር መንግስት ይሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም። የእውነት ከምሬ ነው የምነግርህ። ከመጀመሪያው አዎ እንደ አሰላሳይ እንደ ወጣት አሰላሳይ ተቀበሏል። በጣም ፈጣን ነው። በቃለ መጠይቅ አንተም አገኝተው ታውቃለህ። በጣም ፈጣን ነው። ግልጽ ነው። ቃለ መጠይቅ ላይ ማስረጃ ካቀረብክ አይክድም። ሞቱማ ta'uu hin danda'u dhugamaanu mootummaa ta'a jedhee yaadeen beeku jedhaa jirti sababni isaa ammoo baay'ee ariifata interview irratti iyyuu yeroo haasawu yoo ragaa itti dhiyeessan ni amana ifaan ifatti dubbata jedhaa jirti ጀዋርን በተረት ግለጭ ካልከኝ አንድ የሚገባኝን ተረት ልንገር በልጅነቴ ድሮ ያነበብኩት የተረት መጽሐፍ ነው አንድ ፌዘኛ እረኛ ነበር ውሸታም እረኛ ይባል እኔ ፌዘኛ ብዬ ነው ያነበብኩት ጨዋታ የሚወድ ፌዘኛ ነው ሲደባብረው ምናምን በቃ ቁጭ ብሎ እረኝነት ሲደብረው ቀበሮ መጣ ነው ገደል ላይ ቆሞ ይነጀስ ዱገማኑ ከዛ አካባቢ ያለ ትልቅ ሰው ምናምን ቀበሮ ማባረሪያ ምናምን ብሎ ከችላል ኩኑንዲ ኢሳፍ ፈኬን ኢሼን ፍለቴ አንጋ አማቲቲ ሃሳ ጀቱ ኩን ኢሳፊ አንጋ ዱማቲቲ አይላሉሜ ቀበሮ ይደም በቃ ለመጫወት ነው ይላል እሱ በግጠባቂ ነው በሌላ ቀን ምንዱ ሙዱ ሲጠፋ ምናምን ያረኛ በቃ ብቻውን ሲንገላታ ምናምን የሆነች ኮረብታ ላይ ወጥቶ ብሎ ቀበሮ ብሎ ይጫል ማህበረሰቡ ሲከንፍ ይመጣል ያን ቀበሮ ለባባር ነው ሲመጡ ቀበሮ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ እንደዚህ አታለላቸው ፋይናሊ ቀበሮ መጣ እውነተኛው ቀበሮ አስነካው ወጥቶ እያለቀሰ ስራ ያጣለ ማን ከዚህ ፌዘኛ ጋር ማን ነው ደግሞ ቀበሮ የሚባረው ጀዋር እንደዛ ነው ማለት mootummaa ta'a jedhee an isa tilmaamee hin beeku waan baay'ee ariifatuuf waan ifaan ifatti dubbatuuf jedhaa jetti inni kun mootummaa ta'uu nama dhoggaa dhugamaanu yaada keessan koomentii irratti na barreessaa viidiyoon har'aa kana fakkaata namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa viidiyoon kun namoota hedduu bira gahaa yoo laayikii gootan yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu yaada walii galaa koomentii irratti na barreessaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti yeroo gaarii